السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو كقاليف كقاري ilmaan oromoo bakka jirtan maratti nageenya koo qilleensarraan isin haga qabu jecha mata duree takka kan qilleensarraan natti dhufe gaafii akka gaafiitti jechuun anis gaafa san irraanfadheen bira dabre isa kana xiqqoo koonseptii isaa irraa akka isiniif galuuf koonseptuma isiniif tuqa hordofaadhaa linkii jala isinii kaa yookaanis iddoo biraa ta'uu isiniif hin maxxansa wanti kuni isin dhiba dhugaadha na amma naa galee anaafu School of Thought in Macroeconomics Analysis ja School of Thought in Macroeconomic Analysis kana jechuun xiinxala maaliitii manneen barnootaa keessatti xiinxala maakroo keessatti jechuu hangam takka inni gahee tana qaba gahee akkamii jijjiiramni akkamii isa keessatti dhufe dhiyeenyatti jechuudha. Kana jechuun maali evaluation and recent development kana jechuun amma maali diinagdee kana keessa jijjiiramni fi jijjiiramaa fi recent development jechuun ammas guddina dhiyeenyaa jechuudha. Kan bara arra nuti keessa jirru kanatti as dhiyaatu jijjiiramni diinagdee keessa akkamitti dhufe jecha form in inception of macroeconomics different school of thought have engaged in macroeconomic analysis kana jechuun maali formiin isaa kun jalqabarraa diinagdee maakroo irraa kaasnee jechuudha. Haga irratti jechuun manneen barnootaa yaada adda addaa xiinxala namuu saayinsoota garaagaraatiin addaan baasaa turan biyyoota addunyaa keessatti wanti kun kan ta'e. Kana jechuun diinagdee maakroo irratti jechuudha warri bobba'aniiru jarri kun bobba'anii namuu yaada adda addaa fidee dhufe jechuudha. Akkuma Adam Smith The Father of Economics jennee Adam Smith bara akkanaatti dhalataa biyya kanaa jennee dubbannee turre amma dura bara Economicsii dabree irratti jechuudha. Kaarikulama haaraa kanarratti bifa biraatiin jijjiiratee dhufe garuu isa kana jechuun maali? In the subsequent section we will briefly distinguish the what classical and neoclassical bakka lama qoodeewwan kana classical and neoclassical the Keynesian the monetarist ammallee kooma the new classical and new Keynesian school of thought iddoo akka kanatti adda addaan ramadanii kaayan jechuudha. Kana jechuun ramadiin kun maali? Kutaalee adda addaa keessatti jechuudha. Wanti kun kutaalee garaagaraa keessatti akkuma yaada garaagaraa qabutti jechuudha. Kutaaleen itti aanu keessattis manneen barnootaa yaada kilaasikaa fi ammallee niyoo kilaasikaa kajennuun kilaasikaal kajennuun kana keessa ammallee koomaa keeysiyaan ammallee moonitarist ammallee koomaa kilaasikaala haaraa fi ammallee maali keeysiyaan haaraa namuu yaada adda addaatiin jechuu qabatanii as baasanii jiran addunyaa irratti. Kana isaan kun maali gabaabinaan addaan namuu haanii turan amma kilaasikaa alaalumee fakkeenyaaf kilaasikaalii fi niyoo kilaasikaalii adda haa baafnu. Kana jechuun ammaas jalatti maali classical and new classical ja classical view was in the predominant economic publish philosophy until the Grand Depression. Ammallee the work of Adam Smith 1723 up to 1790 bara kanatti jechuudha. David Hume 1711 up to 1776 David Ricardo hamma kuni hayyoota jechuudha. 1772 ammallee 1823 jechuudha. Jean Baptiste Say bara 1767 1767 up to 1832 John Stuart Mill kaineensan jechuudha. Kun hayyuun kun bakka hedduutti beekamaadha. John Stuart Mill 1806 up to 1873 Knut Wiesel 1851 up to what 1926 amma isaan kana haalaallu isaan kun maali ammallee
and Irving Fisher 1867 jarreen amma isin agarra arkaa jirtan kana jechuudha. Irving Fisher 1867 up to 1947 can be categorized here. Akka kanaatti ramadamanii addaan kaa'amanii turan. Isaan kun yaada mataa isaanii maal kaayan. Amma fakkeenyaaf halaallu. Inni neoclassical views, predominant economic philosophy and the current depression kayennuun kun jechuudha. Asirratti ilaalchi kilaasikaalii haga kufaatii guddaatti yookaanis falaasama dinagdee olaanaa ture. Eenyunni ilaalchi kilaasikaal ka jenneen kun jechuudha. Falaasama guddaa ture. Falaasama ni beektan. Falaasama afaan Oromootiin gaa falaasama namni hin beekne jiru. Hanga falaasama guddaa yookaanis falaasama dinagdee olaanaatti ture jaa. Hojiiwwan kun maali? Fakkeenyaaf Adam Smith faan kan ni beektan. Adam Smith akka fakkeenyaatti hojiiwwan Adam Smith ammallee bara 1723 jechuudha haga 1790 David Hume ammallee 17 haga maali 1776 ammas David Ricardo 1772 haga 1823 jarri kun maal godhanii isaan kun jechuudha yaada hayyoo filoosofata dur jechuun amma warreen yaada asirratti jechuudha school of thought kanarratti yaada mataa isaanii kennan namuu dinagdee kanarratti yaada mataa isaa kenneeti dabarsee jechuudha asirratti hayyoota durii hayyoonni dur kun waa'ee dinagdee kanarratti yaada mataa isaaniiti haasaniiti dabarsan jechuudha isaan kana halaallu maali according to what classical thinking giving a flexible price the short term in what fluctuation in what economic activity would rather be what quick what and they would adjust back to full employment. Qotu khana jechuun amma maali isaan kun jechuu akka yaada kilaasikaaliitti jechuudha gatiin jijjiiramaa kun yoo ilaalle jijjiiramni yeroo gabaabaa keessatti jechuu sochii dinagdee saffisaa ta'uu fi ammallee hojii amma hojii jechuu waa'ee hojii dinagdee kanarratti kilaasikaal jechuun yeroo dhiyeenya kilaasikaalii kana keessatti dinagdeen biyya addunyaa kun maal ture saffisaan akka guddatu akka ta'e jechuu asirratti akka saffisaan guddatu irratti yaada ni kennanii ammallee hojii isaanii gidduutti jechuu deddeebi'uudhaan wanta kilaasikaal juu kana ni filatan. Inni kilaasikaaliin kun ilaalcha isaanii ilaalcha dinagdee kana keessatti filatamaa ture jechuudha. Kana jechuun maali amma fakkeenyaaf for example employment isa kana jechuun amma this view of the what economic implied hand of policy ammallee approach policy mataa isaanii baasanii jechuudha. Amma isaan poolisii mataa isaaniitiin jechuudha. Seera mataa isaanii kan isaan itti namuu ilaalcha mataa isaaniitiin dinagdeen kun maala akkamiitiin imaammata akkamiitiin harka isaa irraa yookaanis yoo haramitti deemee fagaachuu danda'a yoo haramitti guddatee harkisuu danda'a jedhanii wanta akka fakkeenyaatti lafa kaa'anii jira. Fakkeenyaaf maali example maal jee asirratti wanni inni lafa kaa'e jechuudha asirratti. Economic slip into what reaction recession ni beedan gabbo ay recession it is will be temporarily exhibit surplus of good kan jechuun maali asirratti akka fakkeenyaatti wanni isaan kaasan wanni kun asirratti kufaati deeme jechuudha asirratti garuu akka isaan ilaalansanii waliin wanti kun maal ta'e wal isaanii jituu dhabullee inni sun filatamaa tahuu baatullee jijjiirama isaanii kanarra dhaabbatanii jechuudha. Fakkeenyaaf dinagdeen tokko gara kufaatiitti yoo seene yeroodhaaf meeshaaleen caalmaa ni agarsiisa. Yeroodhaaf maali? Meeshaalee caalmaa ni agarsiisa. Hajee haala kanatti jechuudha yeroof kara kufaatiitti yookaan kara maaliitti recession amma fakkeenyaaf recession jechuun kufaatii kara yeroodhaaf temporarily yeroodhaaf jechuudha. Kara kufaatti adeemu yoo ta'e surplus of good meeshaa wayiitan ni agarsiisa.
Kanaaf feeling price will eliminate this what? This surplus and economic will return to full employment level of GDP jechuudha. Kana jechuun gaama fakkeenyaaf akka ilaalchaatti kan fudhannu yoo ta'es jechuudha. Ilaalchi kun maali? Gatiin kun maaliif gatiin gadi bu'aan caalmaan kan akka dhabamtu alaal isa kana akka gatii gadi bu'aa kana akka dhabamsiisaniif yookaan akka dhabamsiisuuf yoo ta'u jechuudha dinagdeen kun sadarkaa hojii guutuu biyyaatti jechuudha GDP akka oomisha biyya keessaatti wanti GDP kun akkam ta'e ni deebi'a. Haalli kun yoo kan deebi'u ta'e inni kun ni deebi'a. Haala kanaan maal ture? It is this case. On this case is no active physical or monetary policy is needed. Kun maal fide? Haala kana keessatti jechuudha imaammata faayinaansii yookaanis maallaqa sochii qabu yookaanis isa haaraa akka barbaachisu ni dabarsan. Yaada kanarratti jechuudha. Imaammanni kun maali? Expansionary financial monetary policy would only causes inflation rather than increase the GDP. In the what? Increase in GDP. Asirratti yaada takka lafa kaa'e. Wanti kun maali? Inni kun gatiin isaa kun yookaan haala kanaan itti fufutee haala kana keessatti imaammata faayinaansii yookaan maallaqaa sochii qabu maal ni barbaachisaa jedhee lafa kaa'e. Yeroo kana imaammanni kun du'a akkamitti socho'uu danda'a? Imaammanni faayinaansii yookaan maallaqaa bal'isuuf qaala'insi jireenyaa qofti ni fida. Malee waan biraa takka akka GDP wanni fidu hin jiru. GDP'n garuu guddisuuf irra caalaan maal yoo goone haala meeshaa saniin oomisha biyya keessaa yoo guddifne qofaa jee isa yaada kanarratti hayyoonni kun waliin mari'ataniiti akka isaan marii godhan asirratti akka garee ta'aniiti marii geggeessan jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf imaammata sanii wajjin in other word in the physical policy in use unless what in affecting employment and output while increasing government spending jeeti akkasitti lafa kaa'ee jechuudha. Kana jechuun maali? Amma fakkeenyaaf dinagdeen tokko gara kufaatti kaseenuun haala sanii jenne kufaatti amma imaammanni maallaqaa yoo jijjiirame jenne kun ammaas deemee karamitti isaan geesse. Kana jechuun imaammanni faayinaansii hojii fi oomisha irratti dhiibbaa uumuu keessatti faayidaa kan hin qabne yoo ta'u baasiin mootummaa dabaluunis sadarkaa gatii irratti jijjiirama osoo hin geessisin jechuudha. Dhala olaanaa fi investimentii dhuunfaa guutumaa guututti dhiphisuu ni danda'a yookaan ni fida. Biyya irratti illee kufaatii ni fida jennee asirratti. Wanni kun kanumaa qabadda. Kanaaf in other word physical policy is unless in affecting employment and output while increasing government spending will what lead to higher rate of interest and full crowding out of private investment in without affecting what change in the price level. Kana ni jijjiira. Kanuma wanni biraa takka hanqinni inni fidu hin jiru jechuudha. Asirratti maal godha asirratti wanti inni godhu fakkeenyaaf dhageeffadhu imaammanni faayinaansii yookaanis maallaqaa kana babal'isuun qaala'insa jireenyaa qofa fidaa jenne kana ni fida. GDP guddisuu caala san fida. Kana jechuun ammoo maali? Imaammata faayinaansii hojii oomishaa irratti dhiibbaa maal fida? Guddaa uumuu keessatti faayidaa kan hin qabne yoo ta'ullee baasii mootummaa akka dabaluuf sadarkaan gatii irratti jijjiiramaa fi osoo hin geessin gatii jijjiirama osoo hin geessin jechuudha. Dhala olaanaan investimentii dhuunfaa kan individuaalii jechuudha. Guutumaa guutuutti dhiphisuu ni danda'a jenne. Kun rakkoo guddaa ni fida. Biyyallee ni kuffisa, biyyallattis dhiibbaa ni fida jenneen. In higher price level irratti jechuudha. Kun kanuma. Kanaaf classical economists the real and monetary sectors could be what said
supplementally separately jee koomaa qabaa jechuudha. Kun immoo riyaaliidha. Sirrumaa jechuudha. Haala kanaan amma inni kun jechuudha. Karaa isa saniitti kan deemu ta'e dhugatti dhiibbaa guddaa fida. Kanaaf jechuudha sadarkaan gatii olaanaa qofti kan geessudha malee wanti kun asirratti waan miidhaa ta'uu hin qabu. Kun hayyoonni amma reefu dhuunfaa bira dabarfannees isuma kanarratti yaada mataa isaanii kennanii jechuudha. Malee waan biraa takka irratti hin kennine. Kanuma isa kana jechuudha xiqqoo xiqqoon isinii jala sapaareet goonaa gizee biraas isiniif dabala waan ta'eef asumaan isa hanga kana irra deebi'aa yoo inni kun isinii hin galle hayyoonni dabre kun jechuudha xiinxalli isaan mana barumsaa san irratti godhan hooma kana malee waan biraati miti. Isuma kana irratti xiyyeeffata wanni isaan dubbatan akkaataa yoo inni kun maal kana ta'e maaltu ta'a asirratti waa'ee kilaasikaalii irratti wanni isaan dubbatan hanga kana. Amma maali waa'ee kilaasikaalii ilaallee amma yoo kilaasikaaliin amma gizeetti aanu isiniin garsaa jechuudha akka isin jalaa waan hin taane galatooma nagaan jiraadhaa.